السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمارك فون جالتمتوتا في كبتمتوتا أمة oromoo har'a daabbo qoloo hojjetaa jirra. Daabbo qoloo irraa kookisiillee hojjanna. Qophii ayyaanaatii fi baga isiniin ga'e isiniin jecha asumaan haga xumuraatitti na hordofa. Asiin sukkaaratti qicadhee sukkaarri kun waan ta'eef bishaaniin xiqqeessee guraa jira. Daabbo qoloo hojjechuuf deemaa jira. Daabbo qoloo kana kararii sadii hojjanna. Sadiin isinii waraabaa yoo danda'e. Harka tokkoon kaameraa qabee jira isin mul'ata jedhee yaada. Asikin osoo guddate gureera osoo guddate godhadhe sukkaara jechuu kiyya sukkaaratti guree jira sukkaaratti godhadhee jira jechuudha. Kin osoo guddalleetti dabaleera asitti. Zayitiidha. Zayitii asitti zayitii illeetti qicadhee jira jechuudha. Asitti kinoo kararii isaati kararii isaa akka kararii naa jijjiiruuf kararii diimaatti qicataa jira jechuudha. Asitti kararii diimaa hojjetaa jira. Sadiin isin horaaf asii kararii diimaadhaa hojjetaa jira. Erga kanneen itti godhee booda harceetti naqadha. Harcee immoo kararii sadii waa hojjechuudhaaf xiqqishuma godha jechuudha. Baay'isuu hin barbaadu xiqqishumatti godhadha. Bishaan jalqaba sukkaaraan gure malee bishaan homaa wanni godhe hin jiru. Hanqulaalillee homaatti hin goone sukkaaraa soogidda xiqqoo ho'iitii fi zayitiidhaa karariidha kan inni masadiiniin sukkuumaa jira. Bishaan akkuma dura sukkaarra naa kuramuuf xiqqoo irra buuse malee uummata akkaayyuu. Asitti kinoo haala kana fakkaatuun sukkumee jira jabeessee jira akkana sukkumeera akkana fakkaata amma gara godhuutti socho'aa jechuudha. Kinoo akkanatti harkaan daraqoota godha erga daraqoota godhee booda maqasiidhaan qanaxxasa maqasii shigimaa akkuma bitametti reefu shigii keessaa baasee akkuma bitamee jira jechuudha. Akka wal keessa naan taane jalaa hin taane maal godhaa jalqaba fillafitii isaa kana irraa maqasa. Fillafitii jalqabaa kana irraa maqasa maaliif jennaaniin kun qal'aa ta'a yeroo xabbafamu na jalaa gubata waan ta'eef irraa baasa jalqaba sana irraa achi baasee ka'ee qal'aa san kaawwaa wal qixxaayaa qanaxxasa akkanatti. Harki immoo tokko ta'uu qaba. Kana jechuun namni tokko baatiraan illee kun baatiraa hojjetaa kun eelee irratti illee hin ho'isan fakkaate sun kararri illee gadhiisuu danda'a hin beeku garuuyyuu nu hin xabbaasna. Zayitiidhaan xabbaasna akkuma kookisiiti jechuudha. Akkuma nama kookisii hojjetu zayitiin xabbaafnaa yoo galgala irra na buusu baate guutuu isaas ni fooraaba.
Noo kana fakkaataa kanneen hojjetame geeffameera. Diimaalleen karaariin haganaa hojjetamee jira. Boorrillee hojjetamee jira. Adiilleen jechuudha. Boorri qalamii booraa kuuwwan illee akkasuma itti gala. Adiin ammoo qalamiin itti hin galu zayitimaa fi sukkaara isa guddaan bukeeffame. Duqeeti mana isaa jechuudha akka karaarii adiin ta'uuf. Isin karaarii barbaadan fayyadamuu hin dandeettan. Angaruyyuu kanneen sadiin fayyadamee akkanatti hojjedha. Dhiifama irraa taasee halkan irra bu'ee maabiraatiin sirriitti namaa gadi hin ifu. Kookisii geessee daabboo qoloo geessine jira. Kookisii hojjetaarra. Kookisii asitti hanqulaalii cabsaara. Kookisiillee akkasuma innata lama hojjechuuf. Asitti hanqulaaliitti cabseera. Hanqulaalii cabsaara jechuuf. Hanqulaalii asitti cabsee jira. Asitti kan galu hanqulaaliidha. Sukkaaraa sogiddallee xiqqishmooyitii karariidha. Hin bukeessinu waan ta'eef yeroo masa hojjanna. Sukkumneetuma yeroo masa hojjanna waan ta'eef. Isin wanta barbaadan itti godhuu dandeettan. Angaruyyuu kan itti fayyadame aannan takka sukkaaraan lama hanqulaaliin sadii sogiddaa karariidha jechuudha. Isin ammoo akka waan barbaadan itti dabaluu dandeettan. Paawudariillee garuuyyuu osoo itti gootanii hin bareechisa. Isin jala afuufuu danda'a waan ta'eef hin boqoysaa waan ta'eef paawudarii ittiin gooninu sababa saniif zayitiidha kennu. Kookisiin zayitii achi godhan firfir jedha baay'ee bareeda hin goggogu. Kabukee karariillee kararii diimaa akka qoqoriin ta'u jechaadha yookaan akka bomboliinoo sanitti karariin isaa nama jala diimaa ta'u yoo bukeessan kookisiin jedhamu sun akka buskuutii onni wayii ta'a jechuudha sun. Anasitti irratti xiqqishuma hojjedhe waan ta'eef ammayyuu wanti ani itti wanni baay'isee hin jiru asii karariidha kararii diimaadhaani akkana ta'e asitti immoo arceetti naqadhe.
asitti kinoo qixxaa isaa godhee jira. Ani tirima irratti godhee tirimarra harkuma kiyyaa yaasee harkuma kiyyaan tirii irratti godhee amma qirsi isaatti baasaa jira. Asirratti guutuu isaa isin waraabuu hin dandeenye irruma xiqqoo isin waraabee maaliif namni nama waraabullee hin jiru waraabuuf illee ofii kiyyaallee osoo waraabee akkasii baay'ee nama mijatu hojiidhaaf waan ta'eef ayyaanaaf boruu iidaa waan ta'eef sababa saniif baay'ee nu hin mijoofne xiqqoo irra isin irraa waraabee jechuudha. Asirratti boqqoollee hin xabbasne boqqoollee asumatti walumarra isin xabbasaa kinoo asitti geessee jira kun kookisiidha kookisii kararii diimaatiin. Kararii booraan illee hojjetamee jira. Kinoo asii kun booraa ofumaa killimatu booreesse malee waan karariitti dabalee miti daabbo qoloolleen kinoo kararii sadii hunduu hojjetameera. Daabbo qoloo yoo hojjettanii kaatan jiidhama isaa sayyoo xabbastan xiqqoo isin jalaa qabachuu danda'a erga murtanii kaatanii booda erga mana murtanii kaatanii booda xiqqoo osoo qilleensa fudhachiiftanii akka waan xiqqoo qilleensa fudhatee akka waan goguu yoo ta'e yeroo san yoo xabbastan irra isinii bareeda ta'a. Muree ka'ee hagaan kan inni hojjedhu isa qilleensi naa dha'ee jira. Durallee isa hin xabbasu hagaan kookisii xabbasullee inni qilleensi naa hin dha'a bareeda ta'a jechuudha. Sababa saniif jecha kinoo hundaayyuu geesseera. Kookisiin kararii lama booraa fi diimaadha. Daabbo qoloon kararii sadii kanneen sadiin akkana hojjenneerra. Asitti kinoo xibsiseenee jira kookisii xabbasuuf deemaa jira. Karariin isaa hin diimatu jechuun bakka xumura isaarra isin mul'isa kararii bareedaa ta'a. Firfiriidhaallee baay'ee namatti tola kookisii baay'ee bareedaa ta'eeti. Jechuun bishaaniin yoo tuquu baatan bareeda ta'a bishaaniin yoo isin barbaachise yoo kunniin sadiin isin laaffise yoo kunniin isin laaffisuu baate xiqqoo aanan irra buusaa malee bishaaniin osoo tuquu baattanii. Asirra kinoo akkanatti geeffamee jira. Kookisiin kararii akkanaa ta'ee jira kinoo. Kookisiin kararii kan lamaanii daabbo qoloolleen kana bakka qophaa'ee ganama isin waraabee sa'aatiin geessinee halkanii viidiyoon kun kun dukkanaa natti fakkaate akkana jira bareeda jedhee yaada. Isinillee akkasumatti hojjechuu dandeettanii kinoo karariin isaa akkana jechuudha. Diimaa miti bareeda baay'ee bareeda kun kararii diimaatii baay'een beeksisu. Daabbo qoloolleen kana fakkaata walumaan naqameera. Walitti waan naqameef kinoo diimaa fi boorrisuu waliin naqamee jira. Viidiyoo guutuu isin waraabuu hin dandeenye sababa saniif dhiifama narraa ta'aati. Ka zayitii akkana jechuudha. Ka zayitiin xabbafamu daabbo qoloon zayitii akkana fakkaata. Ka baatiraa fayyadamuu dandeettanii nam tokko daabbo qoloon zayitii baay'ee tokko bareeda. Waan zayitiidhaan sukkumameef jecha yeroo nyaatanillee baay'ee namatti tola jechuudha akkana fakkaata.